Keeniyaan akka jettutti kaayyoon walgayii torban kana keessa taasifamu dhimmoottan nageenyaa daangaa ce'anuu irratti tumsaa fi hariiroo gadi fageenya qabu hundeessuudha. Walgayii qondaaltota humnoottan tikaa magaalaa Mombaasaa keessatti taasifamaa jiru kana ilaalchisuudhaan kan dubbatanii pirezidaantii itti aanaan mootummaa Keeniyaa Rigaati Gachagua qormaataawwan haala nageenyaa kan naannootii fi kan addunyaa dura dhaabbachuudhaaf haalawwan yeroo wajjiniin madaquun barbaachisaa akka ta'e himan. National Intelligence Service officers are an essential component. Akka qaamoleen mootummaa biroo tarkaanfii fudhachuu danda'aniif odeeffannoo ragaalee irratti hundaa'an walitti qabuudhaaf qondaalonni tajaajila tikaa biyyaalessaa baay'ee barbaachisoodha. Walgayii kana irratti miseensota 8 kan of keessaa qabu garee hawaasaa baha Afrikaatii fi biyyoottan biroo kan akka Comoros, Djibouti, Eertiraa, Itoophiyaa, Malaawii, Moozaambiikii fi Siisheels hirmaatanii jiru. Kaayyoon isaaniis rakkinaawwan kan akka sodaa shororkeessummaa, baala sammuu namaa adoochuu, kan akka namoottan asiifachi daddabarsuu, akkasumas gareewwan hidhatanii maddaawwan uumamaa kan akka warreen albuudaawwan Dimokiraatik Riippaabilik Koongoo keessa jiranuu saamanuu ittisuudhaa fi humna tikaa waliin hojjetu hundeessuudhaa fi akka ta'edha kan ibsame. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti karaa yakkaawwan baalaawwan sammuu nama adoochanuu daddabarsuu irratti Afrikaan kibbaatii fi bahaa yeroo ammaa bakka mijataa ta'anii jiru. Warreen yakka kana irratti hirmaataniif. Warreen yakkaawwan kana raawwatan immoo teknooloojii bilbila harkaa ammayyaa ta'e fayyadamuudhaan odeeffannoo waan walii daddabarsanuu fi sochii jaraa daanquun cimaa ta'ee jira. Kanaafuu humnoottan tikaa biyyoottaniis teknooloojii yakkamtoota kana adamsuudhaa fi dhabamsiisuu danda'u qabaachuu qabu. Sochii yakkaawwanii kana dura dhaabbachuudhaa fi malaammaltummaan hariiroo waloo dhabuun walitti dhufeenyi biyyoottan Afrikaa gidduu jiru dadhabaa ta'uun isaa rakkoo akka ta'e himamaa jira. Riichaard Tuutaa Keeniyaa keessatti ogeessa dhimma nageenyaatii fi tikaati. Walgayichi walamantaa dhabuu biyyoottanii fi dhaabbilee tikaa gidduu jiru salphisuudhaa fi kan yaalu akka ta'edha kan dubbatan. That conference is trying to bring about to end about suspicion. Yaa'iin kun walshakkii hawaasaalee tikaa adda addaa gidduu jiru hambisuudhaaf kan yaalii godhudha. Eega walshakkiin sun raawwatee booda hawaasaalee tikaa kana gidduutti hariiroo odeeffannoo walii qooduutu uumama. Sababaan isaas kanaan dura haala ture keessatti qaamni hundi walshakkaa ture. Yeroo tokko biyyoottan sochii shororkeessummaa ittisuu irratti odeeffannoo yemmuu waliif qoodu argamu. Fakkeenyaaf Keeniyaa fi Soomaaliyaan garee Al-Shabaabii ilaalchisee waliigaltee waliin hojjannoo ijaarratanii jiru. Itti aanaa pirezidaantiin mootummaa Keeniyaa Gachaguaan akka jedhanitti qondaaltonni humna nageenyaa gareewwan yakkaawwan kana raawwatan dura dhaabbachuudhaaf tarsiimoo waloo qabaachuu qabu. We must be armed with highly innovative infrastructure for tracing, tracking and monitoring potential threats. Balaawwan jiraachuu danda'an addaan baafachuudhaaf, faana dha'uudhaaf, galmeessuudhaaf, akkasumas utuu miidhaan geessisiin ittisuuf balleessuudhaaf kalaqaalee baay'ee ammayyaa'oo ta'an hidhachuu qabna. Qondaalonni nageenyaas jiran warreen murtoo mootummaa barbaachisaa ta'e dabarsaniif gorsitoota dhimma nageenyaa irratti tarkaanfii seeraa fi imaammataa fudhatanii rakkina jiruuf furmaata waara qabeessa ta'e laachuudhaaf odeeffannoon hojjetoota tikaa barbaachisaadha. Haa ta'u malee ogeessi tikaa Riichaard Tuutaa immoo fedhiin siyaasaatii fi dippiloomaasii waliin hojjannaa biyyoottanii irratti dhiibbaa uumee jira jedhu. Remember, these are totally independent entities. Hubadhu warreen kun guutummaatti walaba ta'anii fedhiiwwan adda addaa irratti kanneen hojjetanidha. Fedhiiwwan sun yeroo tokko wal jala qaxxaamuru, yeroo tokko immoo waliin dhaabbatu, yeroo kaan immoo fedhiiwwan sun walitti bu'insa keessa seenuu danda'u. Wanti biraa hawaasni tikaa kun biyya isaanii keessatti warreen tokko ergamtoota pirezidaantotaa, warreen kaan immoo ergamtoota mootummaati. Walgayiin tumsa maashaariikii jedhamee moggaafamee fi magaalaa Mombaasaa keessatti adeemaa jiru kamisa borii akka xumuramuu ibsa. Gabaasni Mohammad Yesuufi Naayiroobii irraa VOAdhaaf qopheesse kun.